jechuudha. Hojii deemanii hojiidhaa galanii daffa'amanii ciisanii haati manaasaa akkamitti akka oolte akkamitti daa'ima wajjin dhiphachaa akka oolte akkamitti akka ishii dabbaraa oole hin beeku hin gaafatu. Sababni isaatis inni bakka hojii hojjechuun isaa baqiidha jedhee yaada jechuudha. Kun abbaa manaa ta'uu hin danda'u. Akka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti. Akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti. Viidiyoon kee baay'ee damsas jedheera. Maal fakkaata hin beeku. Sa'aatiitu deemeera na fakkaate gara sa'aatii 11 ta'aa jira jechaadha. Sababii kanaaf na fakkaate. Akkam jirtu nagaa jirtu barri 2015 maal fakkaata akkamitti jalqabaa jirtu hundumti keessan jechuudha. Wanta gaariidhaan akka jalqabdan abdiin qaba uma shakkiin qabu. Erga bara 2015 seenee baga itti singeedhaan ala viidiyoo wanta hojjedhan qabu jechaadha. Irra garuu viidiyoo haaradhaan gara keessan dhufee jira akka waa xiqqoo ishee irraa barattanis abdiin qaba jechaadha. Enggidi maayidhaan wanti harni har'a qabadhee isinii dhiyaadhe amala dhiirotaa keessa jechuudha. Amala dhiirotaa keessa dhiirota nama nu banne yookaan immoo dhiirota badii isaanii ofirratti hin beekne nama akkamiiti amma fakkeenyaaf badiin maalinni ofirratti wallaaluun isaanii namni tokko erga balleesseeti amma fakkeenyaaf ofirratti hin beekamiti yeroo baay'ee namni indoon beekati kan balleessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf osoo haadha manaa qabu dhiirri tokko dubartii biraa hin deematanan kana wallaaleetii miti jechaadha. Wanti inni godhaa jiru kun ifaadha wallaaleetii miti jechuudha. So gabaabumatti maalidha wanti nan isinii jechuu barbaadu namichi kun yookaan ittiin kun dubartii miti waa'ee dubartiitii miti waa'ee dhiiraati kan haasa'u dhufee amma fakkeenyaaf dhiirota akkamiti badii balleessanii badii isaanii kan badiidha jedhanii yaani yookaan immoo haadha manaa isaanii yookaan jaalallee isaanii kan hubachuu hin dandeenye nama akkamitti keessattuu jaalalaan osoo wajjin hin jiraatan osoo hin taane erga itti heerumtee boodedha jechuudha. Amala isaa kan itti dhufu jechuudha. Ani sirriitti wajjin hubachuu wajjin erga jiraachuu jalqabdee amala isaa hubachuu jalqabdi malee amma fakkeenyaaf shamarree baay'een egaa hin beektan hundumti keessanuu dhiira tokko yeroo wajjin hin jiraatanii fi yeroo jaalalaan gargar amma fakkeenyaaf hiriyaa qabattanii hiriyaa keessaniin yeroo kan wal argitanii yeroo kan wal hin argitan torbeetti yeroo tokko torbeetti yeroo lama torbee keessatti yeroo hundumaayyuu guyyaa wal arguu dandeessu. So garuu amma kana wajjin hin jiraatan jechuudha. Innis mana ofii ishiinis mana ofii yaa'u darbee wal arguu keessanirraa kanaaf jechaadha. So amalli isaa kana sirriitti hin beektu. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee nuti kan jedhu jaalallee waggaa meeqa dhabee bara jaalallee waggaa 10 jaalallee waggaa 5 jaalallee waggaa 6 gargar ba'anii erga wal fuudhanii minamni jennee odeessuu dandeenya. Sababii qaban gaayis jarri kun jechaadha. Sababii mataa isaa danda'e sababa quubsaa ta'e qaban jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira akkamitti kan badii isaa ofirratti hin beekne haati manaa isaa akka itti gadditu kan godhuu danda'u nama akkamitti yoo isiniin jedhu nama baay'isee yeroo isaa hunduma hojiidhaaf kennu. Amma fakkeenyaaf bakka fee hojiin isaa bakka fee haa ta'u mana baankii yaa hojjetu hojii dhuunfaa yaa hojjetu hojii humnaa yaa hojjetu hojjetaa mootummaa yaa ta'u nama akkamii hojii akkamiitu yaa hojjetu namichi kun jechaadha. Hojii isaa kana osoo hojjetu amma laal yeroo gaafa jaalalaa wajjin jiran jaalallee yeroo dheeraatti isaa qabaatu jaalallee yeroo gabaabaa silaa hin beektu hundumti keessanuu maybe jaalala nama wajjin dabarsitanii kan beektan yeroo baay'ee torbanitti guyyaa tokko kan wal argitanii fi torbanitti immoo guyyaa 4 kan wal argitan qixxee miti. Torbanitti guyyaa tokko kan wal argan seera wal ammatanii wal dhungatanii wal akka nama wal yaadetti jechuudha. Torbanitti guyyaa 4 immoo harka bicha wal cabbatuu danda'an akka walitti nagaa walitti irra kan hafe walitti dhiyeenya yookiin immoo jaalala addaa walitti argisiisuu dhiisuu danda'an jechuudha. Egaa erga wajjiniin jiraachuu jalqabdee booddee amalee akkamitti argisiisa. Namichi kun ishee jibbiitii miti baay'ee ishee jibbeetii miti fakkeenyaaf shamarree baay'een jechuudha. Abbaan manaa isaanii akka isaan takataattalu ni barbaadu. Takataattalu yeroo isiniin jedhamu fakkeenyaaf erga dhiirri kun fuudhee mana isaatti isin galfatee booddee kan jiraatan bakkee tokko jechaadha. Inni ganama ba'ee galgala gala yaa ta'u hojiinsaa isheen hojii isaa yaa ooltu manallee yaa ooltu garuu erga galee booddee erga isheen manatti galtee booddee jechaadha. Osoo jaalallee isaa kanaaf yookiin immoo haadha manaa isaa kanaaf akkam oolte haadha manaati yaa nagaa oolte hojiin akkam ture guyyaan kee akkam ture itti dhiyaachuudhaan hin gaafata jechuudha. Gaafachuu qaba.
amma fakkeenyaaf dhiironni baay'een jechuudha amalli isaanii akkasi ilaala hojii hojjetanii galuu dadhabanii jechuudha hojii hojjechuun baay'ee way badaa miti badaa asii jechuu barbaadeeti miti hojii hojjechuun kanuma jirudha hojii yaa hojjetu yaadaaf garuu maal akka ta'e ni beektanii haadha manaasaa gonkumaa dagateera jechaadha haati manaasaa dhukkubsachuu dandeechi haati manaasaa jaalala isarraa barbaaduu dandeechi akka inni ishee hammatu akka inni ishee dhungatu akka inni ishee wajjin yeroo dabarsu hin yaaddi bar hojii ooltetis haa ta'u hojii haa qabaachuu baattu mana keessatti hojii baay'eetu jira kan shamarran hojjetu dhiironni wanti isin beekuu qabdan jechaadha. Inna manallee haa ooltu isheen bakka isin bicha wanna dadhabdan isinitti fakkaate warra dhiiraa jechuudha baay'ee amma dhiirri baay'een hojii alatti hojjetee too galee dadhabee gala taanaan egaa uumaa tokko hin yaadu jechuudha jechuun isheen akka hojii waan hin hojjenneeti yookiin immoo ofii isaatii dadhabeera mana isaatu as tadaadara taanaan amma fakkeenyaaf wanta mana keessatti nama barbaachisu as beezaa garaagaraatti jiran ni beektanii baay'ee ulfaataadha jireenyi ni beektu kana hundumaayyuu guutee jechaadha kana hundumaayyuu isa bita yoo ta'e alatti hojjetee galgala gala yoo ta'e kun jireenya mataa isaati sababbii aaraa isaa ishee irratti baafatuuf hin qabu amma fakkeenyaaf hojii haa qabaachuu baattu siniin jedhe haadha manaa isaati yeroo kennuun dirqama yeroo kenneefi akka isheen barbaadu ta'uuf hin dirqama jechuudha dhiirri kamiyyuu hojii akkamiitiyyuu hojjeta fakkeenyaaf haadha manaa ta'e dhungattu haadha manaa ta'e nagaan gaafattu dadhabdee galtee daffaamtee ciista taanaan kun abbaa manaa ta'e abbaa manummaan argisiisu dadhabdeertan zeen dhageenya hin beekne dadhabdus garuu nagaa oltee haadha manaa ta'u maybe baay'istee illee yoo dadhabdee jechuudha nagaa oltee haadha manaa ta'u jettee dhungattee har'a baay'een dadhabeera yoofnaa feeyyamtee narrafa jetteen ishee yamsiistee rafuu hin dandeecha dhiironni tokko akkan godhu dhugaa isiniin jedhani rabbi namoota irra baay'een koomentii namni na barreessee jira jechaadha hojii hojjetee hin gala inni kan yaadu jechuudha hin hojjetaa hin dadhabaa qarshiin argataa as beesaa manaa hin guutaa fi bakka jireenyi isaaf kana jechuudha waan hundumaa wanna isheen argatte waan hundumaa wanna isheedhaaf guute itti fakkaachuu danda'a no isheen kanaa miti kan barbaaddu isheen as beezaa keetii miti kan barbaaddu hin dadhabdaan hojjette sirriidha siif hubachuu dandeessisa garuu maal jechuudha ati immoo deebitee yaadduuf taanaan deebitee too yaaddee fi akka isheen itti tolteen gaafattu taanaan baay'een keessan jechuudha daa'ima eega deessee booddee haati manaa teessan fuutanii daa'ima isiniif deessee daa'ima ishee wajjin akkamitti akka oolte odoon gaafatanii deemtee daffa'amtee ciista taanaan ati abbaa manaati gonkumayyuu abbaa manaa ta'uu hin dandeessu waan irraa dhalchite qofaadhaaf waan as beezaa guutte qofaadhaaf no dubartiin kanaa miti kan barbaaddu dhugaa isiniin jedhaan isa ammaa ati si nyaattaa isheenis nyaatte qixxeedha isheenis yoo qabaatte abittuu atis yoo qabaatte biti as beezaa mana keessatti garuu amma fakkeenyaaf jaalala namni tokko baazii way shamarran keessattu jechuudha jaalala ni barbaadan nama eessa oolte akkamitti oolte jedhu ni barbaadan kophumaan itti dhaga'amuu danda'a manaa ta'etti daa'imti dhibuu dandeessi gaddi itti dhaga'amuu danda'a nu abbaan manaa kiyya duraan akkasin turre maal ta'eet akkas ta'a ati hojiidhaan dadhabeette sababii as beezaa guutteef qofaaf sababii hojii sitti baay'atu qofaaf hojii dhagaltee daffa'amtee hin ciistaa hin kaata ganama kana abbaan manaa kanuma bakka as beezaa bitu hojii deemu galuu ciisudha no ishee haadha manaa kee jaalala barbaadde haati manaa kee akka ati ishee hammattu barbaadde haati manaa kee akka isheen itti oolte akka gaafattu barbaadde maybe dhukkubuu danda'a bar maybe ko'ummaan itti dhaga'ame ta'uu danda'a garuu isin kana hubachuun barbaadan dhiironni baay'een jechaadha so dogongora keessaan kana amma fakkeenyaaf sababbuma jechuudha sababbii maybe namni maaliif abbaa manaa kee hiikte jechuu ni danda'a haadha manaa keessanii jechuudha na sababa quubsaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a malee sababni quubsan kana ol caalu hin jiru jechaadha akka kiyyaatitti hoggaan fudhadhee ilaalu maalidha namni tokko abbaa manaa ta'ee eessa oolte ganjenneeni akkamitti oolte ganjenneeni kun abbaa manummaati miti gaafa des hin jedhe gaafa gammaddan gaafa hin dadhabne nagaa gaafattanii gaafa dadhabdan immoo daffa'amtanii ciisuun sirrii miti so kana isiniin jechuu barbaada dhiironni amala akkasii qabdan sababii haati manaa teessa isiniiftu sababii tidaarin keessa isin jala baxamuuf hin beektan taanaan kanadha jechuudha sirreessa nagaan naa turaa